Maqaan kiyya Sooretti Gadaan jedhama. Kanin dhaladhee guddadhee godina Jimmaa magaalaa Jimmaa keessatti. Hojiidhaaf kara Dubaay imaleen obboleettiin koo doolaara 500tti na gurguratte. Hojiin kun kan raawwatame United Arab Emirates Dubai keessatti. Kabajamoo hordoftoota chaanaalii keenya odeeffannoo kana bifa seenaatiin qindeeffadhee gara keessanitti dhufeetiin jira. Ani Shimeedhaan Shimeemaan chaanaalii koof namoonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan nutti makama doonii keenya yaabbadhaa nu waliin imalaa isiniin jenna. Karuma seenaa keenyattiin isin dabarsaa. Mucattiin kun xumura irratti maaltu ishee qunname, kan gurguratte hoo maal argatte kan jedhu wajjin ilaallaa waan baay'ee irraa barattu nu waliin hanga xumura viidiyoo keenyaatti tura. Ani Soorettiidhaam. Sooretti Gadaa seenaa koorraa waan baay'ee barattu. Obboleewwan koo kan addunyaa kana keessa iddoo garagaraa jirtan hundi keessan namarratti jal'ina yaaduun maal akka nama godhuu fi namaaf waan gaarii yaaduun maal akka nama taasisu seenaa koo irraa ni bartu jedheetiin har'a kara kanaan isinitti dhufe. Ani Sooretti Gadaa Magarsaati. Kanin dhaladhee guddadhee godina Jimmaa magaalaa Jimmaa keessatti. Barri dhaloota kootii akka lakkoofsa warra Habashaatti bara 1992. Anis akkuma nama kamittuu bara 2000 barnoota koo nan jalqabe. Umriin koo yeroo sanitti waggaa 8 ta'uu isaati. Abbaan kiyya bara 1991 waraana Itoophiyaa fi Eertiriyaa jidduu ture irratti humna waraanaa ta'ee hirmaatee ture. Yeroo sanitti rasaasaan miila isaa irra rukutamee ture. Sanbooda sooroma ba'uudhaan kara manaatti deebi'e. Abbaan kiyya madaansaa turee dhukkubuu jalqabe. Bara 1994 abbaan koo daran dhukkubsachaa dhufe. Miilli isaatis akka irraa muramuuf kara mana yaalaatiin ni murteeffame. Miilli isaatis irraa murame. Qaamni abbaa kootii karaa biraatiin dhukkubsachuu jalqabe. Dhukkubichi gara kaansariitti itti jijjiirame waan tureef abbaa koo yaaluudhaaf jecha qabeenya qabnu hundumaa fixannee jirra. Ani yeroo sanitti daa'ima waggaa 2ti. Wantin ani beeku hin jiru. Maatiin koo kan natti himeen isinitti himaa jira. Hanga humni maatii keenya hiyyameen yaalli garagaraa abbaa kiyyaaf kennamaa turuyyuu abbaan kiyya bara 1995 du'a irraa hafuu hin dandeenye. Harmeen koo Jaalannii Tolaa sana booda anaaf akka haadhaa fi akka abbaa taatee ana guddisuu itti fufte. Bara 2002 ji'a fulbaanaa manni barnootaa yeroo banamu kara mana barnootaa na geessite na galmeessiste. Anis akka nama kamittuu barnoota koo nan jalqabe. Harmeen koo ana gammachiisuu fi ana jiraachisuuf ani akka nama gadi hin taaneef jecha wanti isheen naaf hin taane, wanti isheen hin hojjenne, wanti isheen hin dandeenye fi gaarri isheen baatee hin buune hin jiru. Manni jireenyaa keenya mana hiyyeessaati. Wanti hundumtuu hawwiidhaan boru ni milkaa'a. Yookiin mucattii tanatu baratee mana keenya akka mana namaatti guutuu taasisa waan jedhu malee haadhatti mana hiyyeessaati homtuu hin jiru. Haati koo hojii guyyaa hojjetti. Guyyaa tokko waan hojjettu qarshii 14tu kafalamaa fi qarshii kana qusattee ana bulchiti. Jireenyi keenyas kanuma irratti kan hundaa'edha. Adeemsa keessa haati kootis dadhabaa dhufteerti. Anis guddachaan jira. Barri isaa bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ta'ee jira. Haati koo kana caalaa baasii koo uwwiftee ana jiraachisuu hin dandeenye. Kana booda ani barnoota koo addaan kutuudhaaf nan dirqame. Amma ani umriin koo waggaa 16 ta'ee jira. Firoonni abbaa kiyyaatii fi firoonni haadha kiyyaatis namoota nama gargaaruu danda'an hin turre. Intalli Caaltuu Bayeessa Magarsaa jedhamtu kan obboleessi abbaa kiyyaa argatu takka Dubaay fi Itoophiyaa jidduu deddeebi'uudhaan hojiiwwan garagaraa akka hojjettu haati koo ni beekti ture. Ani yeroo kanatti barnoota koo addaan kutee waan hin ta'aa jiruuf haati koo akka malee dhiphattee jirti. Barnoota barachaa hin jiru. Hojiin ani hojjedhus hin jiru. Kanaafuu maatiin keenya baay'ee kufaa jira. Kanaaf haati koo Caaltuun furmaata tokko akka barbaadduuf gara mana keenyatti Caaltuu nama ishee beeku tokkodhaan ni waamte. Caaltuun Dubaay irraa gara Itoophiyaa yeroo dhuftetti mana keenya dhufte. Caaltuun intala eessuma kiyyaati.
obboleettii kiyya jechuun ni danda'ama. Haati koo caaltuudhaan waan dhimma kiyyaa irratti ni mari'atti. Caaltuunis kara Dubaay akkan imaluuf haadha koo mariisifti. Haati kootis irratti walii galtee jirti. Haa ta'u malee mallaqni ani kara Dubaay ittiin imalu hin jiru. Kana gochuudhaaf caaltuun fedhii hin qabdu ta'a yookiin humna hin qabdu ta'a. Kana nuti beekuu hin dandeenyu. Haati koo mallaqa argachuudhaaf murtii tokko dabarsitee jirti. Murtichis lafa irra jiraannurraa walakkaa gurguruudhaan mallaqa an ittiin kara biyya alaa deemu maddisiisudha. Bara 2009 kara xumuraa irratti anis kara Dubaay akkan deemuuf piroosesiin hundumtuu naa xumurame kara Dubaay nan imale. Dubaay yeroo galetti caaltuun nama bira na galchitee turte. Namoonni isheen bira na galchite sun yeroo muraasaaf erga na hojjechiisanii booda amala isaanii natti jijjiiratan. Ji'oota 7 mana kana keessa ergan hojjedhee booda caaltuun mana biraa akkan galuuf na gorsite. Anis achi ba'ee mana biraa nan gale. Haa ta'u malee mallaqa muraasa achitti gatiin ba'e. Mallaqa san caaltuun nan fuudha naan jettee ture. Mallaqa sanis caaltuun fuutee fi fuudhuu dhabuu ishee haalli itti mirkaneeffadhu hin jiru. Mana biraa ergan galee ji'a 6 hojjedhe. Kana booda afaan biyya sanii daran dubbachuu danda'eetiin jira. Manni ani amma galees homaa hin jedhu. Adeemsa keessa garuu mucaan isaanii iddoo biraa ture tokko dhufe. Mucaan kun baay'ee na rakkise. Mana keessatti hojii na dhorke. Kanaaf caaltuun akka achi na baastu baay'een itti watwaate. Caaltuunis achi na baaste kara iddoo ofii isheetii itti hojjettu na geessite. Mallaqa iddoo kanatti hojjedhe irraa walakkaasaa ammas hin fudhanne. Mallaqa kanas caaltuun akka naa fuutu na amansiisteet achi na baaste. Caaltuu bira dhaqee iddoo isheen itti hojjettu torban 2 ture. Iddoo kanatti ijoollee shamarranii xixiqqishuu baay'ee ta'an nan arga. Namoota biyyoota biroorraa dhufan Baangilaadesh, Suudaanii fi namoota biyya Afrikaa garaagaraa irraa dhufan mana caaltutti yeroo deddeebi'an nan arga. Namoonni kunneen mana kana dhufuudhaan ijoollee shamarranii kana keessaa takka takka fuudhanii adeemu. Obboleettiin koo caaltuun hangammaa waan akkanaa hojjetti jedhee takka yaade hin beeku. Idaa caaltuun dallaaladha. Keessattuu immoo hojii yakka biraa hojjetti. Hojii caaltuun hojjettu kana ilaalaa kana caalaa caaltuu bira turuu hin barbaanne. Kanaafuu caaltuun akka mana arabaa soqxee hojii na galchituuf yeroon ani itti dubbadhu caaltuun baay'ee naan lolti. Baay'ee fuula ishee natti baddi. Ati eenyu oli? Maaliif akka nama kamiittuu mataa kee gadi qabattee hin hojjenni? Iyyeetti ta'uu kee hin beektu naan jetti. Asuma caaltuu biraa osoon aan hin deemin ji'a tokko hojii malee dabarseetiin jira. Wanti nyaadhus wanti dhugus kan murteeffamu caaltuudhaani. Mallaqa koo kan na harka jirus narraa fuuteet jirti. Caaltuu baay'ee sodaadheetiin jira. Akkan of jibbee ofirraa ba'u. Akkan of jibbee waan namni naan jedhe hundumaa tole jedhuuf caaltuun baay'ee dhiibbaa irratti godhaa jirti. Akkuma shamarran ishee bira oolanii bulanii akkan hojii isaan hojjetan hojjedhu caaltuun natti dubbatte. Ani osoo caaltuun akkana na gooti jedhee dura yaadee achuma biyya koottiin du'a malee asin dhufun ture. Gaaf tokko guyyaansaa sanbata xiqqaa ture. Caaltuun guyyaa guutuu na gorsaa fi naan lolaat oolte. Haati kee hiyyeettidha. Haadha kee jijjiiruu hin barbaaddu. Akka isheen jiraattu hin barbaaddu naan jette. Maatii kee jijjiiruudhaaf dirqama hojii namni biyya kana dhufee hojjetu hundumaa hojjechuun dirqama keeti naan jette. Kanaafuu har'arraa eegaltee atis akkuma shamarran kamittuu dhiira ani waliin deemisiin jedhe wajjin ni deemtaa naan jette. Anis caaltuu waan hin sodaadheef toleen jedheeni. Sana booda caaltuun moobaayila isheetiin suuraa koo kaastee karaa waatsaappitiin namaaf ergite. Namni isheen suuraa kiyya ergiteef sun konkolaataadhaan dhufe. Erga inni dhufe booda nama fuulli isaa gurraacha ta'e, nama Afrikaa ta'ee fi mucaa dargaggeessa ta'edha. Mucichi kun na ilaale. Natti dhiyaachuudhaaf yaale. Ani baay'een sodaadhe. Afaan Arabiffaatiin na dubbise. Maqaan isaa Maark Jooy akka jedhamu natti hime. Maark Jooy ijuma koo duratti caaltuudhaaf $500 kenneefi. Anis konkolaataa isaa keessa lixee isa wajjin akkan imaluuf natti himte. Anis carraa biraa hin qabu. Maark Jooy wajjin kara konkolaataa isaa seeneetiin kara barbaade yoo inni na fudhatu deemu malee kara inni deemus ani hin beeku. Carraan qabu waan namni naan jedhe hundumaa tole
jechuu qofa. Maark Jooy iddoo kana erga na fudhatee booda iddoowwan bashannanaa hedduu irra na naanneessee na bashannansiisuudhaaf yaalee ture. Ani garuu sodaan onnee koo keessaa ba'uu hin dandeenye. Maark Jooy guyyoota 3 mana jireenyaa isaa keessa na tursiise. Maark Jooy biyya Kaameruun irraa akka dhufe natti hime. Baay'ee dureessa akka ta'ee fi Kaameruun keessatti beekamaa akka ta'e natti hime. Anis seenaa koo akkan isatti himuuf na gaafate. Anis seenaa koo guutuu kan dhugaatiin itti hime. Innis yeroon ani seenaa kana itti himutti baay'ee dinqisiifame. Ani yeroo kanatti namni akkanaa dhuguma hin jira jedhee hin yaadu. Jireenya namaa sadarkaa kanatti gad bu'ee jira jedhee hin yaadu. Sorry naan jedhe. Kanatti aansuudhaan Maark Jooy gaafin inni na gaafate maal ta'uu barbaaddaa kan jedhudha. Anis yeroo kanatti Maark Jooy waanaaf godha jedhee hin yaadu. Wanti ani barbaadu bakka na fuutitti na deebisi kan jedhu qofa ture. Maark Jooy nama badaa hin turre. Maark Jooy anarratti dhiibbaa tokkollee hin geessifne. Fedhii isaatis anarratti raawwachuudhaaf hin yaalle. Maark Jooy fuula koo ni dhabe. Ani baay'ee itti toluu hin dandeenye. Maark Jooy haala koo baay'ee hubatee jira. Wanti kun hundumtuu kan dhufe hiyyummaarraa akka ta'e Maark Jooy baay'ee narraa hubatee jira. Maark Jooy bakka irraa na fuudhetti yoon kan si deebisu ta'e ammas nama biraatti si gurguratu naan jedhe. Anis haana gurguratani ati garuu na deebisin jedheeni. Maark Jooy ani iddoo sanitti sin deebisu gara imbaasii Itoophiyaatti si geessetiin imbaasii waliin haasofnee kara biyya keetitti si galcha. Haa ta'u garuu iddoo sanitti gonkumaa sin deebisu naan jedhe. Jecha kana osoo nama biyya keenya irraa dhaga'ee hin didu toleen jedhaan. Ani yeroo kanatti kara Itoophiyaatiin galuu barbaada. Namichi kun garuu biyya Kaameruun irraa dhufee akkamitti guyyaa tokkoon na argee akkanatti naaf gadduu danda'a? Hin amanne. Ani lakkin barbaadu iddoo na fuutetti na deebisin jedheeni. Maark Jooy baay'ee natti mufatee jira. Ani diduun baay'ee isa aarsaa jira. Inni garuu waan gaarii naaf dubbachaa jira. Maark Jooy erga diddee ka'ii sin deebisaa naan jedhe. Konkolaataa keessa yeroo seennu waan kanaaf $500 naaf kenne. Wanti kun qubee harkaa ta'uu isaa malee wanti ani irraa beeku hin jiru. Waan baay'ee bareedaa baay'ee ifuudha. Maark Jooy konkolaataadhaan osoo gara iddoo caaltuun jirtuutti deemaa jirru qarshii keetis waan ani sii kenne kanas gonkumaa isheettiin agarsiisin naan jedhe. Keessattuu waan ani amma sii kenne kana fudhadhuutii gara biyya keetii gali nama tokkotti hin kennin naan jedhe. Amma iddoo caaltuun jirtuu geenye jirra. Anis konkolaataarraan bu'e. Innis caaltuu ofitti waamee mucattii tana nama biraatti akkan gurgurree jedheeni. Maark Jooy konkolaataa isaa keessa seenee kara iddoo jireenya isaatti ni imale. Caaltuun anatti siqxee waan ani fi Maark Jooy waliin dabarsinee natti kolfaa na keessaa baasuudhaaf yaalaa turte. Ani fi Maark Jooy garuu homaa waliin dabarsine. Maark Jooy akka dambanyoota ishee kan birootii miti. Maark Jooy nama addaati. Caaltuun mallaqa Maark Jooy naa kenne irraa qarshii 100 yookiin $100 akkan isheedhaaf kennu na gaafatte. Anis caaltuudhaaf $500 kan Maark Jooy naa kenne irraa $100 isheedhaaf nan kenneefi. Maark Jooy guyyoota 3 booda deebi'ee dhufe. Maark Jooy deebi'ee akka inni dhufu keessi koo ni beeka. Sababni isaa yeroo deemu mucattii tana nama biraatti akkan gurgurree isheedhaan jedhee ture. Maark Jooy yeroo deebi'etti keessi koo murtii tokkorra gahee jira. Kana booda mana kanatti as akka inni nan deebisne nan taasisa. Maark Jooy kara imbaasii Itoophiyaatti na geessee akka biyya kana keessaa na baasuuf keessi koo murtiirra gahee jira. Amma fuula Maark Jooy yeroon argu fuulli koo daran ifee jira. Baay'een gammadee. Maark Jooy yeroo gara koo siqu lukni koo osoon ani hin beekin gara Maark Jooytti na jalaa siqa. Maark Jooy fuulli koo yeroo ifuu fi yeroon kara isaatti siqu yeroo na argu baay'ee gammadee. Ammas akka deemnuuf caaltuudhaaf irra deebi'ee $300 kafaleefi. Caaltuunis ka'ee akkan isa wajjin deemuuf na ajajje. Anis ka'eetiin Maark Jooy waliin adeeme. Maark Jooy guyyaa har'aa kana baay'ee na bashannansiisaa oole. Kara manaattis yeroo gallu amma maal murteessitee jirta naan jedhe.
inni waan koo malee waan ofii yaadaa hin jiru. Garuu Maark Jooy marsaa lammaffaatti homaa nan godhu jedhee hin yaadneen ture. Maark Jooy gonkumaa waan tokkollee ana godhuudhaaf hin murteessine, narratis waan badaa hin yaadne. Maark Jooy karaa Itoophiyaa imbaasitti akkana fudhatuuf yeroo inni natti anis afaan tokkoon tole nageessin jedheen. Ganama gaafasanii Maark Jooy wantoota bitachuu barbaadu yoo jiraate bitadhu naan jedhe. Qarshii naa kennee ana wajjin karaa dunkaana meeshaaleen itti gurguramanii keessa nanaannessaa oole. Wantoota baay'ee kan maatii kootiif ta'uu fi kan anaafis ta'u bitadheen jira. Maark Jooy qarshii harkatti naaf kenne. Imbaasii Itoophiyaa erga nageessee booda namoota imbaasii Itoophiyaa keessa hojjetaniin baasii isheedhaaf barbaachisu hundumaa anatu uwwisa. Mucattii tana piroosasii ishee xumurtanii fi akka karaa Itoophiyaatti geessitan isiniin abdadhaa jedheeni. Isaanis baay'ee waan inni itti miidhaganii baay'ee na keessummeessuudhaaf yaalan. Sana booda Maark Jooy na fudhatee karaa mana isaatti na deebise. Piroosasii karaa Itoophiyaatti ani ittiin imalu hundumaa isatu hordofaa ture. Ani garuu mana Maark Jooytti hafeetiin jira. Maark torban tokko booda piroosasii anaaf barbaachisu hundumaa naaf xumuree karaa Itoophiyaatti akkan imaluuf guyyaan akka murtaa'e natti himee tikeetii ittiin balali'u naaf kenne. Kutaa lammaffaan itti fufaa. Kabajamoo hordoftoota chaanaalii keenyaa, kutaa lammaffaa fi kutaan xumuraa kan itti fufu ta'a.